هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال. gaarii kutiba alaykum alqitaalu lolli isinirratti fardii godhame jechuudha. Lolli isinirratti fardii godhame dirqama loluun amma ganaa loluun dirqama yaada jedhamu. Hanga duraa san beeki gaa hayyaman goonee fi uzirii ladhiin uqaataluuna jedha. Hayyaman gooneetiif ni dhoorgee jechuudha Rabbi subhaanahu wa ta'ala hanga duraa san. Dirqiidhaan jarri hogguu isaan barbaadan waraana maleekotallee godhee fi bifa saniin jechuudha nusra argamsiisee fi lola badrii fi uhudii fi jechuudha kandaqitti jechuudha bifa saniin argamaa ture. Amma immoo dirqama goone jirra. Ifirraa dhoorguu qabdanii isinirratti lolli dirqama tahee jira. Ja'a jira Rabbi subhaanahu wa ta'ala loluu qabdanii akkasani haa. وهو كره لكم. Haala lolli kun isinii jibbamaa ta'e jechuudha. Haala lolli kun isinii jibbamaa ta'e jechuudha. Kurfun lakum isinii jibbamaa ta'e. Karhii hogguu jan mazdara kurhii hogguu jan isma mazdari jan. Akka ghaslii fi ghuslii, akka da'afii fi du'ufii, akka rahbii fi ruhbii ja'a jiranii haala inni isinii jibbamaa ta'e jechuudha. Lolli kun isinii jibbamaa ta'e. Namni lola kana ni jibbaa bara. Maaliif jibba yoo jenne baasii hedduu nama baasisiisa qabeenyas gama kaanii hoo lubbuunis akkasanitti warrarraayis bahuu keessa jira lubbuun namaatiif keessatti galtanii bahuu jira waan akkanaatiif jechuudha. Haala lolli kun isin jibbamaa ta'eni lolli isin irratti fardii godhamee jira dirqama godhamee jira. وعسى خجيلما أن تكرهوا شيئا. إسواتك جبون خجيلما إسواتك جبون نخجيلما جتشون حقيق ما وجتشون أسان أكا حقيقي توك تلال إسواتك جبون نخجيلما جتشون رقماو وانا كنا إيغا وكره لكم وانجوف جيتشا كرجا نخجيلما إسواتك جبون وهو خير لكم وهو خير لكم. ما نقرتني وانت سن سني بلا تعالى واتوكو سنجبون نخجيل ما حقيقو مججو أما قاسلاني جبتني مي جبو خنا روان كان اتسينتني تركافي برباجبتي وخفورة تنتاتي نصرة سيجورا إنما رسولنا والذين آمنوا لو ما ركونت كنجرو صدر كرقايا أمانتان كن صدر كرقايا وانت فتوبة ديبون جرو نتسجر سني وجين جر خنافو وانت هفجيجا أكنا جاني وعساني خجيل ما أن تحبوا شيئا أن تحبوا شيئا بسواتك جالة خجيل ما وهو شر لكم وهو شر لكم. أنا واني سنجالة تنسون سني برحمات هنجيجلا أما لولا خناني جبانيمي جبتاني اللي يو اتسينتن صدر كرقيساني يجو خيري اسني قبل أمو لولا خنا لكسو نجالتا دوبا وهو شر لكم حال اسمي الرحمات ينجيجو وانت كوني ركو متى خنا افراد بسنة ديساني اسني سنتي سوان في جاجر والله يعلم والله يعلم. الله سبحانه وتعالى نبيخا وأنتم لا تعلمون. اسنا موان بيتني جدو الله سبحانه وتعالى نبيخا
waan gartanii ammaan tana isinii khayrii ta'e isini beeka waan isinii sharrii ta'e isini beeka isin ammoo waan kanan beeytanii fuulduratti beekaa hin jirtanii wanti kun ammoo waan bu'aa isinii qabuu ja'a jira يسألونك yas'aluunaka si gaafataniya عن الشهر الحرام baatii kabajamaa ta'e irraa si gaafatan jechuudha. Baatii kabajamaa ta'e isarraa si gaafatan jechuudha. Baatii kabajamaa ta'e irraa si gaafatanii. Qitaalin fiihi. قتال فيه Lola isa keessatti ta'e irraa si gaafatan jechuudha. Lola gartee baatii kabajamaa ta'e kanaan keessatti ta'e. Badala irraa godha duuba. Yas'aluunaka si gaafatanii ani shahri laraa baatii kabajamaa ta'e irraa si gaafatan. Qitaalin fiihi. Lola galtanii baatii kabajamaa keessatti ta'e garte sanirraa si gaafatan jechuudha. Sanirraa si gaafatan. Lola isa keessatti ta'e irraa si gaafatan jechuudha. Maaliif Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam akka riwaan keessatti Jundub bin Abdillah irraa dabraa jirutti Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam jam'aata tokko erge duuba. Abaa Ubaydaa ibn Jarraa takka angartee amma Ubaydaa ilma Haaris kan jedhan irratti amiira godhe duuba. Ni deemee yanxaliqaa bifa saniin deemeti dingata gaa lolli kun jechuudha gaammaan tana keessatti argame duuba. Kanaafi guyyaan kun guyyaa baatii kabajamaa ta'erraa ta'ee kan rajabarraa ta'ee hin beekne jedhan jirra keenya kun. Jirri muslimaa kun. Haa ta'u wanti sun immoo haqiiqatti baatii rajabarraa guyyaan sun ta'e inni sila isaan jumaadarraa ta'uun dhabu jumaadar akhiirraa ta'uun dhabu yaada jedhamu qabanii inni dhumne jechuu yaada jedhamu qabanii bifa saniin jechuudha gaammaan tana lolichi keessatti argame. Bakka tanaafi baatuma kabajamaa ta'uu ka duraan gartanii nutilleen kabajaa jirru wal hormaatu isaa sun jennetti ifuufuu diigaa ture jedha kun. Fayyumaaf amma kara keenya kana argamnaan waan kanarra gaafii dhiyeessan amantaan oduma dhoorgu kamitti lolli suni baatii kabajamaa ta'e keessatti nurratti argamaa yaada jedhamu jechuudha. Qitaalin fiihi ani shahri haraami baatii kabajamaa ta'e irraa si gaafatan rajaba kana qitaalin fiihi lola isa keessatti ta'e irraa si gaafatan baatii kabajamaa ta'e keessatti lolli hin jiru maaliif lolli sun argamee kan jedhan. Qul Begam, أبو سعد نعم النقامة. أما ديبيا أي من لقى قتال فيه يسألونك عن الشهر الحرام باتي خبجماعة الراس قافتني قتال فيه بدل الراقون الشهري سنرى لولا باتي سنين كيسة تحاتي الراس قافتني جدو قتالني بدل قوتت فيه خانس فقوتف قتال عن الشهر الحرام باتي خبجماعة الراس قافتن قتال فيه قتال لولا الراس قافتن باتي سني لولا إسي خيسة تيراس قافتن جدوتا في لولا إسي خيسة باتي خبجماعة خيسة تيراس قافتني مالي بقى ورانا رسولا خناتو جماد الأخير خيس جرجتشو سيهنيتي جا رجبا خيست جلا أرقمي لولي بقتنا في أمني كافر توتا وانت خوني مالف تهود أبا مالف تها بجام مالف إيقامني جدا هرو دو قبراني خان أرقمي قا dogoggoraan argame gaafin kadhiyeeti gaa amman duratti gaa haan mu'mintoota gaafate jennee mire yasaluuna maazaa yunfiquuna san kan ammoo warra shirkii kanaa gaafata jechuu warra shirkii kanaa gaafata
Akkaa'u jechuudha qaama muslimaa kanaatu qaamni raaxii san jabmaa san waraana san keessa hin jirre wanti kun akkanatti argamee jedhanii maali wanti kun jedhanii Nabi Muhammad irratti gaafin dhihaatee qul قل jedhi yaa Muhammadu قتال فيه lolli isa keessatti ta'e كبير lolli baatii kabajamaa keessatti ta'e kuni kabiirun jechuudha inni suni guddaadha. Guddaadha sirrii miti. Sirrii miti. Haruu dogoggoraan orma keenya irraa argame malee sirriidhaa miti jechuu haruu. Dogoggora gaa Rabbi irra namaa dabara. Bifa sani jechuudha. Ji'i deebisiif jechuudha duuba. وصد Wasaddun haa ta'u وصد waan ajaa'ibaati amantaan kun duuba ajaa'iba Rabbiiti. Waraana keenya irraa dogoggoraa wanni kun argame. Dogoggorri gaa dhiifamuma. Waan baatiin Jumaadal Akhiirii hin dhumin se'anii. Kanaafuu Rajaba keessatti guyyaa tokkoffaa Rajaba kan keessatti argame wanni kuni ammoo akkasuma wajjin amruma guddaadha lolli achi keessatti teessuun inni dogoggora malee waa sirrii miti. Haa ta'u immoo qaamni gaafii irratti dhiheessu kun waan cimaa haraam hedduu dalagaa jirtan isinuu. Wanti tana nu gaafataniif hin jirtu waan dogoggoraan nurraa argame wanni gaafin irratti dhihaatuuf hin jiru jechuudhaafi wasaddun jedhu Bukhari. Wasaddun dachaasutu an sabiilillaahi. عن سبيل الله Haraa Allah irraa nama dachaasutu وكفر به wa kufrun kafruutu به amma karaa Allah irraa nama dachaasaa jira kaafirilaan. Dogoggoruma waa xiqqishoon irraa argame. Waraanni kun dogoggoraan irraa argame jenna. Wanti sun dhugaadha guddaadha. Haruu dogoggora haraan dogoggora jechuudha. Rabbi irra namaa dabra qaba. Kanaafu kan akkatti ol qabdanii olola isa kana afarsuu osoo hin ta'in gara keessan maaltu jira gara kaafirtootaa kanu jechuu haase. Wasadduun nama dachaasutu an sabiilillaahi karaa Allah irraa diinii irraa nama dachaasutu wa kufrun kafruutu bihii Allahatti kafruutu jechuudha. Sabiilillaahi kana Allahi kana takkaa'u deebifne. Takkaa'u sabiiluma Allah kanatti kafruutu Allahatti kafruutu wal masjidil haraam. والمسجد الحرام Ammas masjidil haraam irraa masjida kabajamaa ta'e irraa nama dachaasutu achirra dhaqeen. Wasaddun dachaasutu an sabiilillah karaa Allah irraa nama dachaasutu wa kufrun bihi karaa Allahatti kafruutu takkaa'u Allahatti kafruutu wal masjidil haraamin achidha. Masjidil haraam ammas masjida kabajamaa ta'e irraa nama dachaasutu وإخراج أهله وإخراج أهله ور مسجد الحرام باسط منه منه مسجد الحرام الراباسط أكبر عند الله ورجع يودي بساق النبي dogoggorri sun guddaadha nuti xiqqaalleen jennu. Haa ta'u dogoggoraan argamtee sun dhiifamuma. Rabbi dhiifama nuu godha. Waraana kiyyarraa kan argamte bifa saniiti. Akkuma addunyaa keessatti waan takka walii deebisan sanii. Haa ta'u immoo wanni guddaa ta'e waan isin irra jirtan kanaan rakkoo qaba juba. Saddiin kun oo sarfuun ilaa naahiyatiin biciraadin watakarruhin jedhe. Waan takka gartee jibbaadhaan waan takka irraa garagaluudhaan diinii Allah irraa karaa Allah irraa nama dachaasutu wa kufrun kafruutu bihi Allahatti kafruutu takka sabiilillah diinii Allah sanitti kafruutu wal masjidil haraami masjidil haraami irraa wasaddun an sabiilillah irra dhaqa inni wa kufruun ammoo wasaddun irra dhaqa wal masjidil haraami mas an sabiilillah fi wal masjidil haraami masjida kabajamaate irraa nama deebisuutu dachaasutu
وإخراج أهلي ور مسجد الحرام باسطو منهم مسجد الحرام الرا باسطو فرق ريشي خنا دلقندا قناتو أكبر عند الله أكبر عند الله. الله برات قناتو رقود دار جاد الله برات قناتو رقود دار دو دلتي بانا با قناتو رقود دار دو قولتي من يوتي dogoggoruu mooraana waa xiqqoo irraa argameef jecha olola hafarsitan akka waan gartee nama haraam anillee gartee waan san keessatti kabajaa baatiidha balleessaa akka waan anjee waraanni kun sogguu gaafannu gaa dogoggora nurraa argame waan jumaadan akhiiriin irra hafe seenee edaan baatiirra jabaa dhalattee jirti boodarra nuu galte malee waan kanan beeynee jaa jira wanti isin itti jirtan haraam meeqaatam keessa jirtanii mire kanuma maaliif nurratti haftan jaa jira de آية جاي وقف آية والفتنة. أما سو والفتنة جاء والفتنة كفر ماتو والفتنة لا كفر ماتو حكاو شركيتو حكاو فتنة الكافرين للمؤمنين جاء كافر توني مؤمن تو تخن هاي فتنة قدوتو وان سنو تنجيرتن كان يجو أناتو أكبر من القتل أكبر من القتل. أكبر جيتشودا إلا قدار جيتشودا من القتل جيتشودا كافر توتا سنغرتاني قتل جيتشو بقى سنغتان جيني دو قرآن سنغتاني خنات إلا قدار مالي قدر مواتك إشوتا كمتي نتي بربادن جبين كان هايا ولا يزالون. هايا ولا يزالون وان ديما جا اينيو بانا هايا ورمكا خنا بانا غند خيسن كان بانا برواتي جيفنا قد فتنقول هايا ولا يزالون وان ديما حافظتوني مكة وان ديما يقاتلونكم. اسيني لولورا وان ديما نسان كنتو اسيني لولورا هنديما اسيني لولورا هنديما جيتشو حمامت حتى يردوكم. حما اسين دچا سنت عن دينكم. دين كيسن الرحمة اسين جلا اسين دچا سنت تيجو أما دين كيسن الرحمة اسين دچا سنت إن استطاعوا إن استطاعوا. يودن دان كرو كلام ده يودن ده يلا يودن دان دين كيسن الرحمة اسين دچا سنت إسلامنا كنا رغر فرمة اسين دچا سنت اسين لولورا هنديماني حنبي هذا كتير نبي اسيني ورد مسلمة jabaadha inni dogoggora akka dogoggoratti qabnee jirra. Inni guddaadha immoo sirriidhaa miti. Haa ta'u beeytaniitii miti. Kanaafuu warri gaafii dhiyeessu gara kaafirtoota irraa kan dhiyeessus qaama musliima irraa kan dhiyeessus wanta kana beekuu qabdan. Qaamni kan shirkiidhaa immoo ifumaafuu rakkoo guddaa kan qabu isa. Bifa kana tarkaanfiin isaanii isinii lolurraa yeruma cufaa'u hin deeman hamma isin deebisanitti jechuudha yoo ka danda'an taata. Yoo ka danda'an ta'a. ومن يرتد منكم ومن يرتد منكم. إجابة هاسي ومن يرتد نمي غرغالي منكم. إذن را نمي غرغالي عن دينه. ديني سرا غرغالي إذن را يجو إذن را نمي ديني سرا غرغالي فيموت فيموت. إني سن خاني دوئي جدوبا أغرى غالي دوئي لا عدو إسلامي نتي عدو مغرتي إسلامي نتي أسن ديمين هدو إجيجو وهو كافر. وهو حال إني سني كافر كافرتين هدو إجيجو دا أبدو بندي بينغا فأولئك إسانن سني حبطت أعمالهم. حبطت درابد أعمالهم دلقون إساني درابد يجو دلقون إساني درابد دوبا درابد جرت يجو دلقون إساني درابد
akkasan في الدن eessatti في الدنيا addunyaa keessatti illee jalaa badde والآخرة akhiraa keessatti illee jalaa badde jechuudha. Addunyaa keessatti illee jalaa badde ammasoo akhiraa keessatti illee jalaa badde jechuudha. Addunuma tanarrattuu wanti isaan dalagan sun mindaan qabdu isaanii fi akhiraa keessattis itti qixaaxamanii jedhaa jira jechuudha. Aayaa. وأولئك Wa'ulaa'ika isaanan suni duuba warreen akkasitti diinirraa garagale sun أصحاب النار warreen ibiddaati jechuudha duuba. Warreen ibiddaati. Warreen ibiddaati isaan sun. Laal gartanii asaaba ja'ani saahibtoota jechuun muraanni ibidda kana keessatti gubannaani akka waan inumaa ibidda kanaa walitti saahiboo ta'anii godhee bara. Asaabul jennaa akka jira haali joosan akkana godhe duuba. Kanaafuu jedha muumintootan akka joosan. Isaanan sun jechuudha warreen ibiddaati. Hum fiihaa khaaliduun. هم فيها خالدون Hum isaan sun duuba fiihaa فيها ibidda keessatti خالدون khaaliduun abattaa'uudha jechuu zalaalam ta'uudha duuba. Ayya إن الذين آمنوا gaariidha. Duuba inna alladhiina aamanuu warreen amanan والذين هاجروا warreen godaananis warreen godaanin وجاهدوا maaliif egaa biyya fi gallakkisanii hijiraan kun intiqaala jennaani. Akkasani warreen godaananis biyya fi gallakkisanii amantaaf jecha wajaahaduu jechuudha haduulaan في سبيل الله karaa Allah keessatti jechuudha haduulaan أولئك ulaa'ika isaanan suni يرجون رحمة الله yarjuuna ni kajeelanii rahmatallaahi rahmata Allah kajeelanii isaanin sun rahmata Allah kajeelan jechuudha. Rahmata Allah jechuun jannataan anti rahmatii jeeni arhamu biki أرحم بك mana من ta'u biraa أشاء jira kana jaaba. Rahmanni kun edaan hama isiin sifuma khaaliqaati rahmatum khaaliqaa jama isummaanu jannatummaan tun jechuudha. Rahmata khaaliqaa kan kaasas ni seenti jechuudha. Isiinis rahmata kana ni taati jira. Ulaa'ika isaanan sun yarjuuna rahmata Allah kajeelan jechuun jannata Allahati kajeelanii akka kana. والله دوبا ولا أنت يجو إلا أن يتغمدني الله بفضل قلت برحمته وفضله جابا يكون تلعو الإنسان الله برحمة الله هاتي سانا سن جنة الله كجيلني والله 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 الله غفور هدو أرارا ماذا رحيم رحيم هدو رحمة قول هذا يجو هدو أرارا ماذا هدو رحمة قول هذا يجو يسألونك gaarii dhamma kuni warri gaafii dhiyeessu kun egaa amarii huntanaa alii islaamatii fi alii shirkillee ta'uun ni balaa jenneeti jirra boodaa har'aa kana jechuudha kakalee muumtoota goone amma kunis muumina jaa jira warri gaafate kun yas'aluunaka gaafii ganaa fuuldura irratti dhihaattu si gaafatan jee itti himaa bar hogguu gaafatan san keessatti akka inni wallaallee fi bar boodaga innummaan nuuf deebisuu dadhabee namni lamaan jaa bakka tanaaf dura itti himatu rabbiin keenya godhe jaayu yas'aluunaka si gaafatan yaa muhammadoo mu'mintoota gaafate mu'mintootatu gaafate mu'mintoota keessaa qaamni gaafate
eenyu yoo jedhan inumaa Umar ibn Khattaab jetti du'aan. Umar ibn Khattaab jedhan. Waa'ee khamrii kanaa keessatti bareechee isaa gaafate. Waa'ee khamrii kanaa keessatti ayatoota gara afuruutti dhiyaate jedhan. Gara afur. Gaariidha. Hogguu duraa immoo waa'ee halaalinnaatu bu'ee jedhan jiran jechuudha. Suurata Nahlii keessatti jechuudha. Tattakhizuuna minhum sakara warizqan hasanan kajuusan. Isa santu bu'ee jedhan. Waa'ee halaalinnaatu hogguusan. Haruu Umariin kun wanti kun rakkoo fiddi. Muwaafaqaata hedduu qaba. Hedduu rabbi kana gaaxama. Rabbi kiyyaan na gaaxames ni jedha. Anaatu rabbi gaaxames ni jedha. Ogguu garii adabaam jecha. Kanaaf muwaafaqaata hedduu qaba. Kanaafi wanni farshoo sun isaaf hin taane guutumattu. Amma kuni sadarkaa lamaanitti bu'e jedha inni kun lama. Inni kun sadarkaa lamaanitti. Ogguu dura halaalinnaadha. Inni kuni sadarkaa lamaanirra jira. مالي في مال جدا قل فيه ما اسم كبير ومنافع للناس واسمه ما أكبر منا فيه ما جبر فايدة سكبدي جانبا فايدة كبدي دليل تكرمله أكنا جان إتآن مو ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى خجانسا مالي في صلاة مخيستي علي بن أبي طالب صلاة صبي كصلاة سجدة ويا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أعبد ما تعبدون أنا وأعبد ما تعبدون جيجا فرقا كشوف متى واني وانت جيجا نسكران يجي أني وما سنجبرتني جبرا جئت قرآن مهنا وبلسيج حالتين صلاة خيستك كتير يعني على صلاة تمو ركوم قبضو جيجو صدفان سنتي بودك آتيان إن الخمر والميسر والأنصاب ريس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون suuraa maayidaa sun qaaxaan sun buute jechuudha. Hogguuni fi jechuudha haata kana gaafatee bifa kanaan bubu'aa deemtu tana maaliif nuu bayyansi bayaanan shaafiyaan jaajaa. Bayaanuma gartee garaa nu qabbaneessu tokko nuu bayyansi yaa rabbii kiyyaa. Wanni kun ammallee waa garaa nan geenye je'eetuma gaafataa ture jedhan. Bifa kana jechuudha akkatti haasa'u. Kanaafu sadarkaa lammaffaati isiintun jenna. Yas'aluunaka si gaafatan anil khamri. عن الخمر Farshoorraa si gaafatan jechuu waa'ee farshoodha. Waa'ee farshoota nagartani waan nama sakraansu. Kullu muskiri khamruun ja'a jira. Bari wantummaan nama sakraansu cuftiru khamruma jaamte jechuudha. Khamri jechuun kuni sataruudha. Waan gartee wal khamru maa khamara laqala jira. Akkasuma kuma marjuu isaanii min khamara idaa satara jira. Kanaafu amma khibaarul mar'aa jedhanii dhalaa tana gartee hooxaa isiin uffattu kanaanis mataa kana hogguu haguugee sattaraa mire hammiruu aaniyaa takkum jechuu jira deesa keessatti. Isa kana qadaadaati cucuqqaalaa kan jiru jira jechuudha. Maaliif jechuudha bifa kanaan laalla. Kanaafu wanti khamriidha wama nama sakraansu cufti. Sakraan ammoo beekuu qabne qabiilsa beekuu qabne. Hatta ta'lamuun maa taquluuna jaamire aqlii namaatis if nama wallaalchisuudha. If nama wallaalchisuudha inni tokko. Alkhamru maa khamara aqlaa jennee hatta ta'lamuun maa taquluuna akkuma jookan. Gama biraatiin ammoo nama laaffisuu jedhan. Nama biraatiin nama haqqisiisuu fi nama finceessisuu fa'aa wantoota akkanaa kana qabdi. Bifa wanti gartee bifa kana hin qabne immoo wantummaan sooratan cuftinuu wantoota garii ka qabdu bifa san itti ida'anii amma nashaaxa fa'aa xaraba fa'aa marbaddaa fa'aa wantoota hedduu jedhanii jira. Bifa kanaan jechuudha wanta kana sakraanatti sehuu miti namni keenya addaan baafatuu qaba jechuudha. Bifa kanaan deemuu qabna. Kanaafu yas'aluuna kan alhamdulillah farshoorraa si gaafatan wal meeysiri. والميسر Ammas jechuudha qimaararraa si gaafatan jechuudha.
qimaara jaanka namni keenya qumaara jaanii hin beeku afaan arabaa kanaan jeedi gara biraa oofa qimaara jechuun qumaaraa jaa namni keenya qumaara taphattaniif haa jaanii haaya qimaara irraa issi gaafatan jechuun qimaara jaanka qimaara jechuun maali yoo jenne maakhudhu min al-yusri qaayidaa laafinarraa fuudhama mazdaruun min yasara akkasanii meesir jechuun maf'iliidha kal mawcidii fi wal marjii jaa bifa sadiin akkasitti deema akkasitti jechuudha duuba waan fudhatu kana laafintiin namichi sun fudhata yaada jedhamu qaba takkaa'u jechuudha yusrirraa deema oguu jenne waan fudhatu kana laafintiin fudhata takkaa wantoota fudhatu kanaanis namni garii duroo muutuu fa'aa jiraa bareegaa wanti tun barakaan qabdullee malee bifa kana jechuudha kara kanaan jechuudha qimaara irraa si gaafatan jechuudha qimaara jechuun maal jechuudha yoo jenne maa yataraddadu بين الغرم والربا جان وان جدو غرتي ترفيتي في جدو غرتني خسارات الديبو جان تكابا ربو وانا كسيسا غرتي لتوري وانتو دا جرابا وانا كان اجاني انما مليون قراني مليون شاني مليون جا مليون سبب فارغت جري وانت هلني اللي جرتي دو انا عفو مخينا فارغت وانتو دا جريجو انا عفو wanti kuni akkaawama kennite sanuu dhabda ba akkaawama kennite sanuu dhabda akkaawammoo waan kennite sanirraa hacaalaa waan guddaa argatte jechuu waan sirriirra caalu argatte jechuu tirfi isa kana kanaafuu waa'ee qimaararraa isi gaafatanii waa'ee lamaan kanarraa قل jedhe yaa Muhammadu فيهما jara lamaan keessatti farshoo fi imaara kanaan keessatti إثم كبير ismun kabiirun jechuudha dilii guddaa ta'etu jira dilii guddaa ta'etu jira dilii guddaa ta'etu jira jeen dilii guddaa ta'etu jira inni kun sirrii miti wantoonni qimaara jedhamu kun egaa waa hedduudha nardis ni jennaa shaxrajjin ni jennaa wantoota hedduu jira maal biyya teenya tanaan keessatti illee warra gammoojjii fa'aa keessatti saddeeqaa jedhanii wanni takka taphatan jirti. Inumaa gaaf tokko karaa meeshubaan dabarsan kana warra maaliyyootu moo'e saddeeqaa sanillee jechuudha isa boolla galtanii saddeeti jedhanitti wanni adda addaa jirti. Isa qimaarri kuni waayyuu fudhata jechuudha keessaa qaba waayyuu. Kanaafu urjii fi himaa hamrii fi meeysira kanaan keessatti ismun kabiirun dilii guddaa ta'etu jira. Bar dilii guddaa ta'etu jira. Kun gara hamriitan isma tanaa gartanii ammaan tana dhugdee oguu jette waa hedduu jira. Hijibni jira. Jechuuf fukkataan jira. Waa'ee salaatallee gartanii ammaan tana hadiyyoo sun jira. Wantoota sirratti wajjabu cufaa jira. Anumaa bugaa akkuma nuti biyya tana keessatti argaa jirru. Waa dhuganiituma bar namummaan duraan wajjin jiru cufti buksiidha wal oofatu. Amma ormi keenya kun oguu garte. Waan ajaa'ibaa ta'e. Anumaa oduma tattaanfaa qaruuraa walitti dhiibuu eegalan jechuudha. Qaruuraa amma wannuma ittiin dhugan kaaka. Walitti dhiibuu eegalan jechuudha. Oduma jiru rabshaan kaaka. Kanaafu wanti oole dilii guddaa keessa jira rakkoo guddaa qabdi. Ilaatummaa uumti. Bifa kanaan jechuudha. Wal arrabsuu fa'aa dhufaa. Jireenya namaa kana gartee wajjin jireenya namaa kana rakkoo gurguddaa gartee argamsiifti jenneeti ilaallaa. Akkuma sani kuunillee yoo ati moohuu baatte meesira kana abbaa 11 illee yoo ta'e akkaataa gartanii itti dalagan kana oggulaalle inni kuni ati yoo argatte ni gammadda qaayidaa. Namni sun yoo si moo'e nama sanni jibbitaa bara nama si moo'e sanni jibbita. Ati fi moo'uu feetaa bara.
bifa kanaan akkasitti dilii guddaa keessatti jira jechuun akkasanii jechuudha. Waan kana dhiisii waan و- maxxanee jaallataa'u waan akkasitti wanni dhagaa shanan tokkoon akkasitti taphatan sanu hama gartee wayillee walirraan fudhanne ijoolleen sun san malee jechuudha wanni tokko tokko taraaranii akkasi utaalan takkallee namichi sun jechuun qalaada bita jedhanii jidduu tanaan bare ati keessa ejjatu duuba oduu utaaltumaa qufuuf namicha sani jibdita jechuun waan kanaaf jibdita. Inni sun faan ilmaa waan ajaa'ibaa irratti odeessitee ijoolleen waan hogguu gartee waan sanii gartee heddummeessitee sirra caalte ilmaan faa waliin ja'a. Narraa gubifaa jedhaniiti akka waan gartee garaasa gubatte. Narraa gubifaa jettee ijoollee wal kadhatte. Wanti kuni hagartee wayiin hin galanne sunu akkasii wanti kun rakkoo qabaa. Rakkoo qabaa. Amma soo waa ismuhuma. أما سنفرلين هرامو مالو Isin sun gaa xiqqoo aarinsaa fi filaatummaa yoo hayaamtu taate bugdii jechuudha. Bakka tanaa waan wala tabaqadu haji'u jira. Hana yoo gartee wanti hanjuu taate isa sanis irraa dhaabbatuun barbaachisaa. Qimaara dhugaa san osoo hin ta'in innummaan kunuu gartee waltahii namaa kana xiqqishoo rakkoo irra fida jenneeti ilaallaa. Qimaara dhugaa san keessan seenuu oduman haasa'uu itti seensisee turis ammoo kanuun barbaachisu jechuudha. ومنافع للناس Wamanaafi'u jechuudha. Ammallee faayidolee hedduu jira jechuudha. Linnaasi nama faayidolee hedduutu keessatti jira. Jara lamaan keessatti faayidolee hedduutu namaaf keessatti jira jechuudha. Maaliif egaa namichi tokko gaa waan san fudhatuufaa hin danda'u hogguunii fi gartee qimaara sanillee jechuudha. Inni sunis faayidaa qabayaata jedhamu nama tokkotti illee tola ooluu danda'a jechuudha. Inni farshoodhaa faayidaan isaa naggadaa jiraame biyya teenya tana fa'aa keessatti. Isii naggadanii makiina wanti godhanii badhumnaa waa dubbilaafuu miti faayidaa guddaa keessatti jira jechuudha. Faayidaa hedduutu keessatti jira. Wamanaafi'u linnaas faayidolee hedduutu keessatti jira. Ka gurguratu ka bitatus agartee waan san bakka takka geessus jenneeti faayiduma addunyaa tana tuqe jechuudha. Amma booda haraam godhuu deema bar faayidummaan sunu seera dhalaa haa taate amma immoo yeroo ammaa kana gaa hin dhorgamne waan ta'eef akkana ta'e malee isummaan sunu dhorgamtuudha jechuudha bifa saniin ilaalla. Ammoo wa ismuhuma وإثمهما dilii isaan lamaanitu immoo أكبر من نفعهما akbaru irra guddaadha. Min nafcihimaa faayidaa isaan lamaan irra dilii isaan lamaanitu irra guddaadha duuba. Laal garta. Fuulduraaf gartee haraam godhu waan deemuuf faayidolee tana laalinaadha. Faayidoleen duuba wama aakhiraati miti. Wama kama addunyaa kanatti hogguna gadatan waa qabeenyan ergatanii bifa kanaati jenne malee hogguuniif gartee akkas sakraansitutti maaskara kasiiru faqaliilu haraam jette shari'aan islaamaa kun hogguu haraames. Maaliif akkas sakraansinitti illee yoo kadhuudu taate yeroo san keessatti haraaminaan hin dhufne waan ta'eef ittiin mirqaantaa mire ittiin mirqaanta bar nashaata jedhan kanaatu jira jira. Kanumaafu faayidoleen jejjennu kana wa ismuhumaa dilii isaan lamaaniitu akbaru min nafiimaa faayidaa isaan lamaanirra irra guddaadha. Silaan oduu dhiisanii gaaruma je'eeti bifa kanaan wal moggaa qabe jechuudha. ويسألونك ويسألونك سقافتني ماذا ينفقون ماذا ينفقون ومال صدق النجاني سقافة جيتشدو مال صدق النجاني عليك مال صدق النان كوني وان صدقة تنسان إيسيتي بكتفنان بكسانيتو راجبتو راجعي الوالدين والأقربين جنة كستوف نيبا أرمو قافين أما اللي دياتي جريجو
سقافة وان صدقتني وان إسا صدقتني غرده وان إسا صدقتني خنتني را سقافتني مال كنو قمنا جاني سقافتني قل يقول يا محمد العفو ترفي صدقة داجي الله ترفي صدقة داجي وان حاجة خيسن راتب فاي غرده وان حاجة خيسن راتب فاي حاجة حسكا خيسن راتب فاي صدقة داجي إنجي چولا دوبا بفخانة مالي في جي چولا ما كان عن زارقنا نكاديس خيستي جنوسا تلفي جيتشورا صدقة دادا إسيسان صدقتني يا دجرا ويصيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة في جهد المقل والأسلوب ما نبي كتير هنقوم تقوق أبدان راخنو خجا أمكان هنقوم تقوق أبدان راخنو خجو خان كوني حسب نماتي ولا بجار نمني تقومو isuma gartee itti haajamu sanillee kennee maatii ifiillee irraa if qabee bifa saniin jechuudha kasabbaruu jira jechuudha. Isa saniitu caala. Inni immoo gartanii ammaan waa xiqqishoo kenne kana hin sabbarre booda alaanaalee qalbiin isaa kawannee taatu taate tirfii kana sadaqatuutu isaaf irra caala jennaa qulil afwa duuba tirfii sadaqadhaa jeene. كذلك Gaariidha. Hazaalika jechuun misla zaalika tabyiini jenna. Yubayyinuun fuulduratti jira. Yubayyinuun fuulduratti jira. Wanti beekuu qabne ismila shaaraan kuni masdara fuulduratti fiilii argamu kan gartan. Isa kana deebi'a jechuudha. Hazaalika gosin jaan misla zaalika tabyiini jechuudha. Akkuma gargar baasuu sanitti yaa amma waan la sanitti je sanitti sila amma kanatti jechuu abaame sila as jira isuma as jiru kana ta'ziima godhanii baciida godhuun kun akka lisaana balaagaa fasaha kalaamaa kanatti isuma as jiru kana akka fagoo godhanii azzamanii huuno akkuma gargar baasuu sanitti jechuu azzamurraa jechuu waan kana fasaha balaagaa itti kennurraa akkuma gargar baasuu sanitti jechuun gargar baasuu kanatti jechuudha. Waan kana addaan baafnee jirra himnee jirra mire himee jira haqni subhaanahu wa ta'ala yubayyinu Allahu lakum. يبين الله لكم Allah subhaanahu wa ta'ala akkuma gargar baasuu sanitti jechuun kanatti yubayyinu Allahu lakum Allah subhaanahu wa ta'ala isinii gargar baasa. الآيات Gorsawwan isinii gargar baasa jechuudha. Fi amri nafaqaa waa'ee garteen sadaqatu kanan keessattis attaan isinii baasa isinii himeetiin jira qul afwa jeetiin isinii himee jira akkanumatti waayyuu addaan babaasee yaa akka isin itti gorfan laallakum tazakkaruuna jaa bakka biratti bifa kanaan jechuudha bayaanni kun inna aleena bayaana hulle jaa akkasanii jechuun nurratti jira waa ibsuu nurratti ilaahiyyumma laalchise duuba inni kun Allah subhaanahu wa ta'ala aatoota gargar isinii baasa jechuun gorsawwan gargar isinii baasa. لعلكم Akka isin تتفكرون gadi lallaaltaniif jecha jechuudha. Akka isin gadi lallaaltaniif jecha gargar isinii baasaa. Laallakum tazakkaruunaan illee jira jechuudha bakka aata biraa keessatti. Gara suuraa Ibraahim kana keessatti akka gorfamtaniif jecha. Ammallee hoo akka isin gadi lallaaltaniif jecha gargar isinii baasee heerri kun amantaan kun ilmiin kun wanni addaan babaafamee isinii himamuuf akka isin gadi lallaaltaniif jecha maal keessatti في الدنيا addunyaa keessatti akka amrii addunyaa tanaan keessatti akka gallallaaltaniif jecha والآخرة mee wanni jiruun teenya ittiin toltu maali wanni aakhiraan teenya ittiin toltu maali jettanii jarana addunyaan tun maal fakkaatti hanga feetillee yoo nifitti qananiine numa deemti aakhiraan hanga feetillee gaariidha aakhiraa isiin tun haftuudha eeyyee yoo boodallee aante yeroo dhufte san keessatti dalaalam jiruudha kan jedhamu isa sani malee kun jiruullee hin jedhamu jettanii addunyaa fi aakhiraa keessatti akka isin gadi lallaaltaniif jecha
Dunyaan ويسألوا isii irra hoositti taate jechuudha. Takka isii irra dhiyoo taate jechuudha addunyaa jechuudha. Akiraa jechuun isii as dhiyoo tanarraa ta booda'antu taate jechuudha. Akkasanitti akka gallan laaltanii jecha amrii addunyaa fi akiraa keessatti. Wayas'aluunaka. ويسألونك Heeyyeedha. Kunis muslimuma gaa'ii. Hagaafi dhiyeessuu. Wayas'aluunaka si gaafatan. عن اليتامى Waa'ee yataamarraa si gaafatan jechuudha. Waa'ee yataamaa kana. Yataamaa jedhamu yatiimin kan jennu kana garte. Waa'ee qabeenya ijoollee abbaan qabnerraa si gaafatanii. Maal godhuu qabna? Akkam tahuu qabna kajuu? Maaliifi hogguu duraa walaa taqrabuu maala yatiimitu dura bu'e jedha. Qabeenya ijoollee gartanii ammaan tana jechuudha abbaan qabne kana ittumaan dhiyaatinaa kan jiru. Suuraa An'aam lakkoofsa 152 irratti. Suuratu Nisaa lakkoofsa 10 irratti. Innal ladhiina ya'kuluuna amwaala yataamaa bu'e dura. Bakka tanatti ittiin dhiyaatinaa bakka jiru kuni ummata yataaman biratti jiru ni rakkise jedha. Maaliifi bu'oon itti godhatanis adda taate, horiin adda taate, meeshaaleen cuftinuu adduma taate, bifa akkasiitiin qabeenya kana kophatti jaraa godhuun kuni wanti kuni qabeenyatti diinagdeetti haajama waan akkanaa sirreessuudha. Kanaafuu rakkoo guddaadhaaf saaxilaman. Bakka tanaafi gaafii dhiyeessan. Gaafii dhiyeessanii mee maaltu deebisaan kennamee fi قل jedhe yaa Muhammadu إصلاح لهم isaanii tolchuutu kophatti ba'a. خير Ilaal buqollee kophaa goonee wahiyyuma keessatti illee qoriillee biddeena illee yoo ta'e injeera illee yoo taate ka sossoqama illee gartee ka willee fa'aarratti maalii yoo ta'e wahiyyuma cufa keessattuu isaanii tolchuutu ma khayrun خير isa santu irra caala jechuudha. Isa santu irra caala. Isa santu irra caala. Khayrumaanaaf daleeti isa santu irra caala. Kophatti godhuuf sun. Haruu rakkoo yoo jiraatte hoo. وإن تخالطوهم وإن تخالطوهم yoo isaanii walitti laaqattan yooni fi isaanii walitti laaqattan فإخوانكم bakki buqoo sun illee tokko ta'ee waan kana walumaan godhattanii ooliyoota kana baanagaan warreen rahimaa ka wajjin jiraatu kun akkuma kana jechuun warreen itti dhaammatan illee bifa kan keessa seenaa kanaafuu وإن تخالطوهم يو إساني ولتي لاقتني خبا قدود أبدني وجمان كقول التنتاتي فإخوانكم جر إخوان خيسا جيجو هم إخوانكم جيجو إخوان خيسا في الدين دين كيستي إخوان خيسا جيجو إسان أبوليجان كيسا دين الإسلام كيسا إخوان خيسا أبوليجان كيسا جيجو دين الإسلام كيسا أنت أختي جي نبي إبراهيم إزقاو خان سارة ركنا جي أنا وفين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين جي لم تعلموا أبا يا أبا من جهتي ومالكم جهتي أما الذي وإخوانكم جهتشولا في الدين جي أنا أفو جهتشولا أبوليجان كيسا الدين كيسا تتهي جهتشولا هما ركون تكن أبو بفصل جهتشولا wajjin godhatuun ma dandeessanii haa ta'u immoo anis nin beekaa hin balleessinaa jedha. Maaliif والله hin balleessinaa jedha. Maaliif ijoolleen kun hamma nyaatu qabdi duuba. Hamma nyaatu qabdi. Namni guddaan gartee hojii hidhaate kunis hamma nyaatu qaba. Bifa kanaan qabeenyi kun qixuma sirriitiin akka ijoolleen tun nyaatutti bifa saniin dhiyeeffamuu qaba jechuudha. Isinis keessanis bifa saniin dhiyeessuu qabdanii ijoollee ataamaarra dabarsitanii immoo hanga isiin hin nyaanne olitti itti daatanii keessan kana jechuudha.
bifa kanaatiin xiqqoo hir'iftanii bifa kanaatiin kan deemamu yoo ta'e inni kun rakkoodha. Waan kanan ta'ini فإخوانكم فإخوانكم في الدين ده. والله يعلم المفسد. والله يعلم المفسد. والله سبحانه وتعالى الله دوبا يعلم نبيخا المفسد. المفسد. إسا بليسوس نبيخا يكون أكنا مرة فهمت عن جوساليت إسا بليسو لأموالهم جيتو هروية تاما غنا إسا بليسو بيها من المصلح. من المصلح. إسا تولشورة جيتو إسا تولشورة يا إسا تولشورة إسا بليسو نبيخا إسا تولشورة إسا بليسو نبيخا يجو قبيني جولي غنا بفقانان وقوة لتلاك أتنكان إتسريتين لالتني حنكم إسينياتو بيتشا بفقانان لالتني يولين هم نياتو قبدي قاي أمي خوني ترتيبو مان دبين سنديمو قبا يتامان قايقا بلغتبوتا يتامان جامتو بفسني لالتني أكاسي قدو قبدني هما ركم أبو وجين دلغتونس ولله قتونس ياد جلمو أقناجر هايا. ولو شاء الله. ولو شاء الله الله سبحانه وتعالى وصوفه مال صوفه لعنتكم. الدو مشيئاتنا مفعولة سي الدون دربج يعني. ولو شاء الله الله سبحانه وتعالى وصوفه مال صوفه اسم مشقو وصوفه اسم چنقو غرده مشقاتا اسم مشقو وصوفه لأعنتكم. لأعنتكم. اسم مشق سلا الله وما كانوا تنسينوا سلا أدى نقول أجيتم وإن تخالفتم إن جو وان كان سلا وان كان كاسو سلا اسم مشق وصوفه الله سبحانه وتعالى لعنتكم اسم مشق دوا أنافو اسم اللي ركسون فين أروق بيني جولي ركون أكا إن تفنن بربادا سلا اسم مشق جتشو لحملكم على العنات يعني مشقرات سلا اسم كاس اسم مشقة مشقرات اسم كاس بفقران يولي تلاك أتنين لو مانتاو حرومو إسا بلسو إسا تلچوراني بي خوان تيف إنتي فهمتاني بفساني كتسريت اللالتي كستيو جمهورتان هيامانا هياما قوني جريجو لسي مشاقون ديبنو إن الله. إن الله سبحانه وتعالى عزيز. هدو إنجفت هذا جيجو الزيوتا يختو تات هدو إنجفت هذا الزيو ختو تات هدو جبال الزيو ختو تات الله سبحانه وتعالى هدو هريا دبال إن الله تفكاتن جير سفتي الله سفخان ولنفكات بفخان كثير بيقى حكيم. حكيم. الله سبحانه وتعالى هدو في الديقودا الله سبحانه وتعالى هدو هيو الله سبحانه وتعالى هدو رقاس سادجو بل أمان إساقوني أتكرر كل شيء جانيتني رقاس أما قا خيني خناو bakkuma duraan uumamnee jirusan jiraaba qaamni qoysa soire akka isaanitti raggaa'isaadha. Hamma wanti sun facaasu itti dhuftutti gaa odagaadachii fi samii fi waayyuu namni cuftini hanga ajbazanamitti deebi'uut namni waayyuu kantitti gartee dirgim godha jechuudha. Akkasan duuba hedduu hayyuudha yoo jennu akkaatummaan uumaa kana abiraamii haa ta'u numa kanaa itti uume wantoota nama ajaa'ibsiisu jechuudha. wantoota nama ajaa'ibsiisu uumaa ajaa'ib khalaqna insaana fi ahsani taqwiim ilmi namaa kana fa'a uumaa bareedatti uume rabbi subhaanahu wa ta'ala uumaa bareedatti uume amma silaa namni maleeka ibsee teefaa jaaba dhalaadhaan jechuudha akka waan maleekan tuni namarra bareedduu fa'a. Ammas jinni tirani bokkatatti ta'e kanatti keenya qorin akkuma suuraa Yusuf keessatti jarri warri Basirii sun kaase sanitti haaya jinni fakkaata maali wakkatti deemta faa jedhanii wanni taate. Kanaafuu uumaa bareedatti nu uume hikmaa ogummaa guddaa qaba. Rabbi subhaanahu wa ta'ala
bifa saniin jechuudha akkasitti laaluu qabna jechuudha. Amma bakkuma fakkiidhaaf harka, miila, fuula, funyaan wantummaan kun cufti ogummaan kaa'ame duuba jabira. Lakki odoo rabbiin bakka sanatti maa godhaa miti asitti sila odoo namaa ol seenaa irra bareeda jedhanii wanti takka waan irratti kaafnu jiru. Bakkummaan amma hoggoo haajaa baanu kana qaama saalaa kana ittiin baanu kanaahu odoo amma bakka tana ta'uu baate waa xiqqishuma gara diddaa kana ol akka kanatti sajjaa akka kanatti gabbaaree waan kana ifirra qulqulleessan hin argamu. Arba miila taphaa kana keessa qagodhu taateewu udeeta kana keessa akka achirra hoo qabnee usine akka nama miilli fayyaa qabneeti. Wama ajaa'ibaati. Kanaafuu rabbii keenya bareechine sifa isaa beekuun dirqama nurratti jiru jennee bifa kanaan gorfamuun dirqama nurratti jiru jechuudha. Ayya. أسبل إن شاء الله جزاكم الله خيرا حسن الجزاء كانت دابنا مرحبا يا أخي جزاكم الله خيرا.